Seenaa Haacaaluu Hundeessaa yeroo dhiyootti karaa sagalee kitaabaa eeggadha. Namoonni qurxummii kiyyeessuuf fedhii qaban ganna gara haroo dhiyoo isaanii jirutti deemanii qurxummii kiyyeessu. Akkuma fedhii nama hundaa adda ta'etti ani uumamaan kireemii fi istirooberii fedhii kooti baay'een jaalladha. Qurxummiin garuu istirooberii osoo hin taane raammoo jaallatti. Kanaaf qurxummicha kiyyeessuuf kan an ofii kootii barbaadu osoo hin taane kan qurxummichi barbaadu yookaan jaallatu yaaduu qaba jechuudha. Qurxummiin raammoo jaallatti. Anis kiyyoo koorra kireemii yookaan istirooberii osoo hin taane raammoo yookaan kuruphisa kan qurxummichi jaallatu kaa'uun qaba jechuudha. Namoota kiyyeessuuf ofitti harkisuuf nutis maaliif haala wal fakkaataa akkasiin goonure? Muummichi ministeeraa Ingilizii Lloyd George waraana addunyaa tokkoffaa booda fakkeenyuma fedhii qurxummii kaasni sana fayyadame. Namni wayii takkaa dhufee Lloyd Georgetiin ati akkamiin hanga ammaa aangoorra turuu dandeesse? Hoggantoonni kanneen akka Wiilsanii fi Orlaandoo fa'a waraanaan booda irraanfatamanii ati akkamittiin irraanfatamne jedhee gaafate. Dhimmi aangoorra turuu kiyya qurxummicha qabachuuf wantan kiyyoorra kaa'uu qabu sirriitti waanan baradheef waanan hubadheef jedhee deebiseef. Kanaaf atis namoota amansiisuuf yookaan walii galuuf maaliif karaa wal fakkaataa akkasiin hordoftu? Waan fedhii keetii qofa waan ati jaallattu qofa maaliif haasofta? Daa'ima miti bara. Waan feetu tokko barbaachuun dogoggora miti. Garuu bari namoonni biraan waan ati feetu sana miti kan isaan fedhan. Kan ati feetus namoonni fedhan jiraachuu ni mala. Kanaaf wanti ati hubachuu qabdu ardii kanarratti karaan dhumaa karaan tokko namoota irratti dhiibbaa guddaa uumuu kan si dandeessisu waan isaan fedhanii fi akka itti argatan isaanitti haasa'uudhaan hubadhu buleessoo buleetti. Namni wayii hojii ta'e akkasii hojjetu yoo barbaadde fakkeenyaaf ilmi kee sigaaraa aarsuu akka dhiisu yoo barbaadde guyyaa guutuu gorsa kee jibbisiisaatiin gubaanii ooliin sigaaraa aarsuun kubbaa miillaa inni jaallatu irraa akka isa dhorkuu danda'u itti himi. Kun gahaadha. Qajeelfama yookiin seera kana namaafis jabbiifis chimpaasiifis ta'u sirriitti yaadachuu fi itti fayyadamuu si barbaachisa jechuudha. Seenaa kana sirriitti qalbeeffadhu obboleessu. Obboleettiitii gaaf tokko Ralph Waldo Emersonii fi ilmi isaa jabbii isaanii gara mana soorataa keessa seensisuu barbaadan. Garuu jabbicha ol seensisuuf waan isaan fedhan gochuudhaan dogoggora hojjetan. Jabbichi gara manichaa ol seenuu dide. Emerson ni dhiibe. Ilmi isaa immoo ni harkise. Jabbichis waanuma isaan godhan kana gochuu jalqabe. Fedhii isaa irratti ciche. Kottee isaa lafatti jabeeffatee dhaabbate. Taatee kana hojjettuun lammii Ayirlaandii taate tokko dhaabbattee waan Emerson faa godhaa jiran kana taajjabu. Dubartiin kun barreessituu kitaabaas miti. Yeroo kanatti garuu hubannoo Emerson faa caalaa waan jabbiin kun fedhu yaaddee hubattee jirti. Achi booda harka ishee ittiin hojjetaa turte sanaan jabbichatti qabdee arraabsisaa hoosisaa gara manichaatti ol seensifte. Mee ilaalli yeroo dhalatte irraa jalqabee hanga ammaatti wanti ati gochaa turte hundi faayidaa wayii irraa argachuuf natti fakkaata. Kan inni hojjechaa turte gumaachatii fannoo diimaaf gochaa turte akka wanta salphaa tokkootti wanta ilaalamu sitti hin fakkaatiin. Sababni ati fannoo diimaaf qarshii kana kenniteef nama gargaaruu wanta gaarii tokko hojjechuu of jaalachuu dhabuu kee fi wanta Rabbi jaallatu hojjechuu waan barbaaddeef jechama akkas jedhutu jira. Namoota jiran keessaa nama tokko irratti tola ooluun kee akka ati ana irratti tola oolteeti jedhu. Utuu maallaqa kee caalaa wanta gaarii kan hin hawwine ta'e silaa hin gumaachitu ture bara. Tarii gumaachicha kan gootu diduu waan saalfatteef yookaan maamilli kee waan si dirqisiiseef ta'uu danda'a. Ta'ullee garuu sababni ati gumaachicha gumaachiteef waan wayii argachuu waan feeteef kun immoo wanta shakkii irra dhibaa tokko hin qabne. Harry Overstreet kitaaba isaa Influencing Human Behavior jedhu keessatti hojiin yookaan amalli keenya waan nuti keessa keenyatti feenurraa madda jedhu. Itti fufuudhaanis yaanni gaarii namootaaf kennamuu danda'u. Inni guddaan daldala keessattis, siyaasa keessattis, mana barnootaattis ta'ee mana keessatti dura dursoo wanti qalbeeffachuu qabdu fedhii wanta sana barbaadu, wanta sana hawwuu namoota keessatti kakaasuu qabda.
kanatu injifannoo siif kenna. Kanatu addunyaa guutuu harka keetti akka galfattu si godha. Yoo hin taane garuu qofaatti hafte jechuudha. He who can do this had the whole world reason. He who can't walks a lonely way. Namni kana gochuu danda'u addunyaa guutuu harka isaatti galfata. Kan hin dandeenye qofaa isaatti hafa. Galatooma.